Itoophiyaa fi Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo hariiroo isaanii cimsuuf hojjechaa jiraachuu Pirezidaant Saahilewarq Zawudee himan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa naannoo Tigraayiif taasisuu cimsee akka itti fufu beeksiseera. Biriitaaniyaatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin du'anii 100,000 caaleera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaarraa oduu saatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Qondaaltonni waraanaa olaanoo murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay 18 to'annoo jala oolan. Qondaaltonni waraanaa to'annoo jala oolan kunneenis waraanaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay hoogganuudhaan kanneen waraansisaa turan akka ta'an himamee jira. Daayirektarri olaanaa indoktireeshinii raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa qondaaltonni waraanaa olaanoo 18 to'annoo jala kan oolan duulaa qindoominaa raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa federaalaa waloon taasisaniin jedhan. Kanneen to'annoo jala oolan keessaas 9 gulantaa koloneelummaa guutuu irraa kan jiran, 7 gulantaa leetanaal koloneel irraa kan jiran yoo ta'u, isaan 2 ammoo koomaandaroota poolisii akka ta'an ibsamee jira. Ammas humnoonni garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliitiin osoo beekanii fi hin beekin hiriiranii jiran karaa nagaatiin mootummaatti akka harka kennatan Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaa fi Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo hariiroo garlame daran cimsuudhaaf hojjechuu akka qaban Pirezidaant Saahilewarq Zawudee himan. Pirezidaant Saahilewarq gara Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo imaluun pirezidaantii biyyattii Feeliks Tshisekedi waliin mari'atanii jiru. Marii isaanii kanaanis dhimmoota hariiroo daldalaa fi investimentii akkasumas dhimmoota nageenyaa Afrikaa bahaa irratti mari'ataniiru. Ajandaawwan misooma Afrikaa irrattis akka mari'atame himamee jira. Maricha irratti Itoophiyaa fi Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo hariiroo dippiloomaasii waggoota hedduu lakkoofse qabaachuu eeranii hariiroo kana daran cimsuudhaaf hojiilee eegalamuu Pirezidaant Saahilewarq dubbatanii jiru. Des sujets d'intérêt commun. Nous sommes très contents. Asitti kan argamneef faayidaa waloo biyyoota lamaanii irratti mari'achuuf yoo ta'u, marii keenyaanis dhimmoota hedduu irratti mari'anneerra. Imbaasiin keenya as ture sababoota garaagaraan cufamee ture. Amma deebifnee banuuf qophii xumurree jirra. Waggoota hedduurraa jalqabee xiyyeeffannoon Koongoof kenninu olaanaadha. Hariiroo keenyas Koongoo wajjin caalaatti cimsuu barbaanna. Bosonni Koongoo as jiraachuu isaatiinis akka somba Afrikaatti ilaalla. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo dhiyeenya durata ammaa yeroo gamtaa Afrikaa kibbaa irraa kan fudhattus taas jedhameera. Gama kanaatiin Itoophiyaan durataa'ummaa pirezidaantii Feeliks Tshisekediidhaaf deeggarsa barbaachisu akka taasisuuf waadaa galaniiru. Qu'on doit combler. On a dû fermer pour des contraintes budgétaires, mais Biyyoota Afrikaa gidduu rakkooleen jiraatan rakkooleef fala kennuuf furmaata hedduu qabna. Gamtaan Afrikaa yommuu hundaa'u kaayyoon gamtichaa inni tokko rakkoolee biyyoota Afrikaa furuun ardii gama hundaan dorgomaa taate ijaaruudha. Carraa kanaan deeggarsa pirezidaantii Feeliksiif qabu ibsuun barbaada. Durataa'ummaa yeroo gamtaa Afrikaa wajjin wal qabates Itoophiyaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof deeggarsa barbaachisu kamiyyuu ni taasifti. malheureusement le continent a pas mal de soucis. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin bakka bu'ootaa fi ambaasaaddaroota gamtaa Awurooppaa wajjin mari'atan. Maricha caalmaadhaan dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti raawwatame irratti akka xiyyeeffatee ibsamee jira. Deeggarsa namoomaa naannichatti taasifamaa jiru ilaalchisuunis hojiilee raawwataman irratti obbo Dammaqan ibsa kennaniiru. Mootummaan qorichootaa fi midhaan nyaataa dabalatee buufataalee qophaa'an 92 ga'u raabsuu isaa ambaasaaddarootaa fi bakka bu'oota gamtichaatti himanii jiru. Mootummaan dhaabbilee miti mootummaa fi arjoomtoota garaagaraa wajjiniinis walta'iinsaan hojjechaa jira jedhan obbo Dammaqan. Tajaajiloonni akka baankii, ibsaa fi teelekoomis dhawaataan hojii eegalaa akka jiran dubbatanii jiru. Himannaa sarba mirga namoomaa naannichatti raawwachaa jira jedhamee dhiyaatee tureefis deebii kennaniin mootummaan dhimmicha qorachaa jiraachuu obbo Dammaqan beeksisanii jiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa baran raawwatamu
wajjin wal qabatees bakka bu'ootaa fi ambaasaadaroota gamtaa Awurooppaa maricha irratti hirmaataniif ibsaa kennaniiru. Dhaabbileen faayinaansii yeroo kamiyyuu caalaa nageenya saayibariitiif xiyyeeffannoo olaanaa kennuu qabu jedhame. Ejensiin odeeffannoo nageenya biyyaalessaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hooggantoota olaanoo dhaabbilee faayinaansii nageenya saayibarii irratti leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Guddinni damee saayibarii yeroo yerootiin waan jijjiiramuuf dhaabbileen faayinaansii damichaatiif xiyyeeffannoo kennuun haleellaa akka hin saaxilamne hojjechuu akka qaban bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Innaa Gardassee ibsaniiru. Haleellaan osoo hin qaqqabin dursanii qolachuun xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus hubachiisanii jiru. Haleellaa dhaabbilee faayinaansii irra ga'u ittisuuf qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuu akka qabus dhaamanii jiru. Baankonni hojimaata sirrii fi damichaatiin humna namaa ga'umsa qabu horachuu fi teekinooloojii isaanii ariitiin sakatta'uun bu'uuraalee misoomaa ga'umsa qaban ijaaruu akka qaban leenjicha irratti ibsamee jira. Dhaabbileen faayinaansii haleellaa saayibariitiif daran saaxilamoo ta'uu isaanii hubachuudhaanis nageenya isaaf xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan akka qaban Daayiriktar olaanaa ejensii odeeffannoo nageenya biyyaalessaa Dr. Shumate Gizaa'u dubbatanii jiru. Leenjichis maalummaa saayibarii, amalaa fi dhimmoota nageenya saayibarii irratti xiyyeeffachuun kennamuusaa odeeffannoon ejensichaa argame ni mul'isa. Giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo mana barumsaa Ifaa Arooppii godina Arsii Aanaa Siraarotti waajjira giiftii dureetiin hojjetamuuf dhagaa bu'uuraa kaaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaas hojii manneen barnootaa babal'isuu giiftii duree Zinnaash Taayyaa wajjin hojjechaa jiraniif galateeffatanii jiru. Nuuroo Amaanoo dabalatasaa qindeesseera. Manni barumsaa Ifaa Arooppii sadarkaa lammaffaa godina Arsii Lixaa Aanaa Siraarotti dhagaan bu'uuraa isaa giiftii duree aadde Zinnaash Taayyaachoo fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan kaa'ame kun manneen barnoota sadarkaa lammaffaa waajjirri giiftii duree bara kana akka naannoo Oromiyaatti ijaaruuf karoorfate 4 keessaa isa tokkodha. Saganticha irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hojii gaarii waajjirri giiftii duree fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed seektara barnootaa irratti hojjechaa jiraniif galata dhiyeessaniiru. Mootummootni kanaan dura turan qabeenya biyyattii saamanii biyya biraa kaawwatu. Barri darbee barri uummata keenya dhaqqabee hooggansa jijjiiramaa kana keessatti giiftii dureen keenya qabeenya adda addaa addunyaarraa kadhachuudhaan manneen barnoota godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti biyya akka biyyaattis Itoophiyaa keessatti hojii bal'aa hojjetaniiru. Isa kanaaf kabaja guddaatu isaaniif mala guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaadu. Bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo manni barumsaa kun qulqullina barnootaa godinichaa dabaluu keessatti gahee olaanaa akka qabu himaniiru. Akka godina keenyaatitti aanaa 13 fi bulchiinsa magaalaa 3 keessatti barnoota 852 haqamnu yoo ta'e mana barnootaa barattoota 470 ol mana barumsaatitti baratiisan jiran. Kana keessan 220 ol shamarran. Addammoon giiftiin adda duree keenya keessattuu qulqullina barnootaa cimsiisaaf carraa argannee carraa nuu kennaneen keessattuu shamarran as keessan baratanii shamarran addunyaa irratti biyya keenya keessatti akkasuma Oromiyaa irratti dorgomaa akka ta'an mana barumsaa hammayyeessa kan ta'u keessattuu shamarran keenya adda dureedhaan itti kan fayyadaman akka nuu jaaranuuf waadaa nuu galaneen dhufanii jalqabsiisaniiran. Jiraattonni aanaa Siraaroo gaaffiin isaanii yeroo dheeraa deebii argatuu isaatti akka gammadan dubbataniiru. Barsiisonni barattoonni haala baruuf barsiisuu irratti rakkoon dhufuu isaatiin manni barumsaa sadarkaan lammaffaa istaandardii isaa eeggate nu haa kennamu jedhee haga Finfinnee deemee haga Finfinnee nama bakka buusanii deemnee kadhataa turretti carraan sun hadha nuu deebee manni barumsaa kun hadha dhagaan bu'uuraa kaa'amuuf dhufeera. Maqaa dhagaan bu'uuraa kun asitti dhaabamuun baay'eessee gammachuu guddaa nutti dhagahama. Maaliif yoo jettan yeroo dheeraa mootummaa mara keessaa iyyuu naannoonni kun mana barumsootaa argan. Iddoo kana abbootiin cinqamaa fi inni barsiilee rakkataa tureera. Rakkoon kun hadha mootummaa kana keessa hiikamee dhagaan bu'uuraa asitti dhaabuun gammachuu guddaa nutti dhagahama. Biyyatti illee gammachuu guddaa dhagahama. Nu amma ka barbaannu timirti beetiin hadha dhaabatu kuni
gammachuu guddatu nutti dhagame akka godina Arsii Lixaatitti naannoo kana dhaabachuun isaa baxaamii ani gammachuu guddatu natti dhagame. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa roobii kun ji'a torba keessatti kan xumuramu yogguu ta'u baajata birrii miiliyoona 18 gurgurtaa kitaaba ida'amuu irraa argameen akka ijaaramu simameera. Waajjirri giifti duree bara kana naannoo Oromiyaatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 4 godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo, Shawaa Lixaa aanaa Amboo, Wallaggaa Lixaa aanaa Yubdoo fi godina Jimmaa aanaa Xiroo Afataatti kan ijaarsisu akka ta'e simameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa naannoo Tigraayiif taasisuu cimsee akka itti fufu beeksiseera. Deeggarsi midhaan nyaataas marsaa duraatiin naannichaaf taasisee bulchiinsa yeroo naannichaatti kennamee jira. Hoogganaan olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa naannolee fi qaamoleen biroos naannichaaf deeggarsa taasisan akka itti fufan gaafatanii jiru. Abaabumaa immoo dabalatasaa qindeessiteetti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiitu lammiif qaqqaba mata duree jedhuun naannoo Tigraayitti lammiilee deeggarsa barbaadanii fi deeggarsa midhaan nyaataa birrii miiliyoona 18 olitti tilmaamamu naannichaaf ergeera. Deeggarsicha kan fuudhan hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Muluu Naggaa deeggarsa lammummaa taasifameef galateeffachuun fuulduratti naannicha deebisanii ijaaruu fi hojiilee hojjetamaniifis deeggarsi cimee akka itti fufu gaafataniiru. Deeggarsicha kan kennan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoogganaa biiroo misooma indaastirii Dr. Muluu Qanhabtuu lammiilee kan qaqqabu lammii waan ta'eef rakkoo uummata Tigraay irra gahee furuu fi deeggarsi keenya cimee itti fufaa jedhan. በክብርት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ሕዝብና መስተዳድሩ ስም ለትግራይ ሕዝብ maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas kantiibaa taantu bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebeetiin lammiilee naannoo Tigraayiif deeggarsa midhaan nyaataa qarshii miiliyoona 18 olitti kan tilmaamamu taasisaniiru. Bulchiinsi magaalichaa kana wayita raawwatu kan jalqabaati malee kan xumuraa akka hin taane waadaa seenuun naannolee fi bulchiinsi magaalaa biroo akkasumas waajjiraaleen federaalaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa muuxannoo fudhachuun deeggarsa dandeessan akka taasistan isin gaafachaa abbaa seenaa gaarii akka taatan waamicha kiyyaan dhiyeessa. Deeggarsa bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata naannoo Tigraayiif taasise fakkeenya taasisuun naannoleen kaanis hirmaannaa akka taasisaniif Dr. Muluu Qanhabtuu waamicha dhiyeessaniiru. የትግራይን ሕዝብ በዚህ ጊዜ መድረስ አለብን ብሎ በመስጠቱ እጅግ እየኮራ ነው። uummata Tigraay yeroo kana deeggaruu qabnaa jennee kana kennuun keenya baay'ee nu boonsa. Carraa kanaan waamicha ni dhiyeessu. Naannolee biroofis waajjiraaleen mootummaa rakkoo yeroo ammaa naannoo Tigraay jiru furuuf keessumaa qaamni hundi sochii taasisuun deeggarsi namoomaa yeroon akka ga'uuf jechuun barbaada. Hojii raawwachiisaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa deeggarsa bulchiinsi magaalaa Finfinnee naannichaaf taasise galateeffataniiru. በአሁኑ ሰዓት ፌዴራል መንግስት ህዝባችንን ለማገዝ የተለያየ ድጋፍ እያደረገ ነው። yeroo ammaa mootummaan federaalaa uummata keenya deeggaruuf deeggarsa garaagaraa taasisaa jira. Keessumaa immoo kan jalqabaa kan ta'e deeggarsa uummataa obbolaawwan keenya uummata naannoo Oromiyaa bakka kana dhufuun uummata Tigraay faantummaa isaanii ibsaniiru. Har'a immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa cimaa taasisuuf bakka kanatti argamuun rakkoo uummata Tigraay qooddachuun kanarra darbees yeroo rakkoo isinii waliin jirra jechuun bakka kanatti argamuu isaaniif baay'een galateeffadha. Yeroo ammaa naannoo Tigraayitti lammiileen miiliyoona 2.5 ta'an deeggarsa namoomaa kan barbaadan yoo ta'u fuulduratti naannicha deebisanii ijaaruuf hojiilee hojjetamanii fi deeggarsi qaama hundayyuu cimee akka itti fufu Dr. Muluu Naggaa gaafataniiru. ቀጣይ ትልቁ ስራችን ህዝባችን ከዚህ ችግር ወጥቶ ወደ ሰላማዊ ህይወት ተመልሶ ወደ ልማት ፊቱን እንዲያዞር fuulduratti hojiin keenya inni guddaan uummanni keenya rakkoo kana keessaa bahuun gara jireenya nageenya qabuutti deebi'uun fuula isaa gara misoomatti akka naanneffatuuf naannoo nageenya qabdu akka taatuuf bulchiinsi yeroo ni hojjeta. Hojii deebisanii ijaaruu hojjennu keessatti deeggarsaan kan hojjetamee dhumu qofa waan hin taaneef kan nurraa eegamu hojii baay'ee bu'uuraalee misoomaa akka uummanni keenya dandamatuuf ni hojjenna. Carraa kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee akka nu cinaa dhaabbatu abdiin koo guddaadha. Sabaaf sablammoonni kan biroon illee akka uummata keenya cinaa dhaabatanii fi uummata keenya rakkoo kana keessaa baasuuf sochii nuti taasifnuuf gahee isaanii akka baataniif waamicha kiyyan dhiyeessa. Piroojeektiin sagantaa barattoota soorachiisuu manneen barnootaa 500 hammatee ifoome. Ministeerri barnootaa dhaabbata deeggarsa daa'immanii UNICEF waliidhaan ta'uudhaan piroojeektichaa ifoomsee jira. Piroojeektii sagantaa nyaataa manneen barnootaa biyya keessatti kanarraati barattoota 100,000 fi 63 fayyadamoon ni taa'us jedhamee jira. Sagantichi naannolee 5 aanaalee 13 keessatti hojiirra akka oolfamee jira. Manneen barnootaa idilee duraa fi sadarkaa tokkoffaa sagantichaan kan hammataman yommuu ta'u sagantichi waggaa tokkootiif kan turu ta'us ibsamee jira. Piroojeektichi daa'imman sababa hanqina nyaataatiin barnoota
addaan akka hin kunnee fi sirna barnoota isaanii akka hordofaniif gahee olaanaa qabaachuu deetaan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatoos ibsaniiru. Ayyaana yaadannoo Adwaa waggaa 125ffaa guutuu Oromiyaatti kabajuudhaaf qophiin eegalamuusaa himameera. Ayyaanichi dhaadannoo Adwaan faajjii tokkummaa sabdaneessaa jedhuun kan kabajamu ta'uu sadarkaa pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Addisuu Araggaa ibsaniiru. Ayyaanichi yaadannoo goototaa qophiilee waarii aartii qopheessummaa mariiwwan tokkummaa sabdaneessaa fi obbolummaa jajjabeessaan gochaan kan kabajamu ta'us eeramee jira. Kana malees hidha haaromsaaf galii walitti qabuuf agarsiisa akkasumas ayyaanni yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaan godinaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti kan kabajamu ta'uu fi guyyaan xumura ayyaanichaa sadarkaa naannootti magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti kan kabajamu ta'uu beeksisaniiru. Naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti hojiin eegumsaa biyyoo fi bishaanii yeroo bonaa bakka pirezidaantii ittaanaa naannichaa obbo Ristuu Yirdaa'u argamanitti godina Hadiyyaa aanaa Sororitti jalqabamee jira. Jiraattonni hojiiwwan misooma sululaa waggoottan darban walitti aananii hojjetaman bu'aa buusanii akka jiru dubbatanii jiru. Abdulnaasir Jamaal dabalataa qindeesseera. Naannoo sabaa sablammootaa fi uummattoota kibbaatti hojiin misooma sululaa bona bara kanaa bakka pirezidaantiin itti aanaa naannichaa obbo Ristuu Yirdaa'u dabalatee aangawoonni olaanoon federaalaa fi naannichaa argamanitti godina Hadiyyaa aanaa Sororootti eegalameera. Hojiin duula misooma sululaa kun guyyoota 30 akka turu kan himan pirezidaantiin itti aanaa naannichaa obbo Ristuu Yirdaa'u lafa hektaara 300,000 fi 50,000 ol misoomsuuf kan hojjetamuudha jedhan. በአጠቃላይ በክልል ደረጃ በዘንድሮ ዓመት akka waliigalaatti sadarkaa naannichaatti bara kana sulula 3,284 fi lafa hektaara 3,57 irratti hojiin eegumsa biyyoo ni hojjetamam. Kanaaf har'aasitti eegalleerram. Kuni naannoo keenya bakka hundatti guyyoota 30 fi itti fufuun ni hojjetamam. Guyyaa 30 hojjetamee kan dhaabbatu miti. Itti fufuun biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuu irrattis ni hojjetamam. Bara kana sadarkaa biyyaatti hojiin misooma sululaa eegumsa biyyoo fi bishaaniitiin lafa hektaara 2,500,000 ol misoomsuuf hojjetamaa jira jedhameera. Kanaanis hojiin misooma sululaa kun bakka hundatti itti fufiinsaan akka hojjetamuuf hanqinnootaa fi ciminoota waggaa darbe argaman adda baasuun hojjetamaa jiraachuus himame. Kan bara kanaafis leenjiin hubannoo qonnaan bultootaa gabbisu kennamaa tureera jedhan deettaan ministeera qonnaa obbo Saanii Radii. ባለፉት ዓመታት ከሰራናቸው ስራዎች በመልካም ስራም ተሞክሮ የወሰድንባቸው waggoottan darbanitti hojiiwwan hojjenne keessaa muuxannoo gaarii fudhannee jirra. Akkasumas hanqinoota hojii keenyarraas muuxannoon qooddannee jira. Keessattuu qo'annoo fi dizaayinii adda baasuun sadarkaa qulqullinaa keenya dabaluun lafa tokko tokko misooma qonnaa fi hojii misoomaa bosonaaf ooluu akka qabu adda baafamee teknooloojii hojii kanaaf barbaachisuun deeggaramuun hanqinoota mudatan fooyyessuun bu'uuruma dizaayiniitiin hawaasni akka hojjetuuf ogeessonni deeggarsa gahaa akka taasisaniif ni hojjetama. Qonnaan bultoonni duula misooma sululaa kanarratti hirmaatanis hojii eegumsa biyyoo waggoota kanaan dura hojjetaniin fayyadamaa waan jiraniif bara kanas deebi'anii akka misoomsaniif kaka'umsa itti uumuu dubbatan. ተጠቃሚ እየሆነን ስለሆነ አሁንም ተጠቃሚ ልንሆን ነው። fayyadamaa tahaa waan dhufneef ammas fayyadamaa tahuu fi lafaafis misoomsinee oomisha baay'ee akka argannuuf ni hojjannam. Kanaanis dinagdeen keenya ni guddatam. Ijoollee keenyas ni barsiifanna jenneeti kaka'umsa horanne. Naannoo sabaa sablammootaa fi uummattoota kibbaatti hojiin misooma sululaa bara 2003 irraa eegalee hojjetamaa ture bu'aa argamsiiseen bira hawaasa irratti jijjiirama ilaalchaa kan fide tahuu sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo kibbaatti hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa obbo Anteenaa Fiqaaduu himaniiru. እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በሰራነው ስራ አንዱ ትልቅ ለውጥ ብለን የወሰድነው eega hojiiwwan waggoota darbeen hojjetameen jijjiirama guddaadha jennee kan fudhanne ilaalchi qonnaan bultootaa fi hawaasaa jijjiirameera. Dhimmi qabeenya uumamaa kunuunsu dhimma jiraachuu fi dhimma jiraachuu dhabuu akka ta'e hubateera. Naannichatti hojii duula misooma sululaa eegumsa biyyoo fi bishaanii kanarratti lammiileen miliyoona 5 hirmaatu jedhamee eeggama. Gaaffii hawaasaa yeroo dheeraa kan ture daandiin asfaaltii godina Baalee Alii Agarafaa kiiloomeetira 56 ijaarsi isaa waggaa 3 dura eegalamee haala karoorfameen hojjetamaa jiraachuusaa abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa beeksiseera.
Jilli hooggantoota olaanoo ministeera geejjibaa federaalaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaatiin durfame sadarkaa ijaarsi daandichaa irra gahee daawwatee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleetiif Teediroos Tolaa. Godinni Baalee godinoota hanqinaalee bu'uuraalee misoomaatiin hedduu miidhamaa turan keessaa ishee tokkodha. Kanaafis yeroo dhiyoon asitti godinichatti piroojeektiiwwan daandii eegalamuun hojjetamaa jiru. Jilli deetaa ministeera geejjiba federaalaa obbo Kaasahuun Goofee fi hojii gaggeessaa olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa injiinar Habtaamuu Taganyiin durfame sadarkaa ijaarsi daandii aspaaltii Roobee Gaasaraa Gindhiirii irra jiru daawwateera. Hawaasnis bu'uuraalee misoomaa guddina hawaas dinagdee uummata godinichaatti danqaa ta'an mootummaan guutuu fi akka qabu gaafatan. Cirracha sirnaa itti galchaniitiin kan hin hojjetamne waan ta'eef karaan kun rakkisa. Waggaa waggatti hedduun kun asii ka'eetiin haga magaalaas haga karaan kun hin dalagamnetti namni sabri hin qabu. Obsuu hin danda'u. Waan obsuu hin dandeenye. Kanaaf itti yaadamne nu jennu mootummaan wanni nu godhuu qabu gaafiin kenna gaafiin misooma deebiin arganne keessattuu karaa kana akka deebii nu argatee akka nu hojjetamu. Fi jiraattonni godina Baalee aanaa Agaarfaa waggoota hedduuf gaafataa turan mootummaa biraa xiyyeeffannoon kennamee daandiin birrii biiliyoona 2.1 oliin hojiin ijaarsa isaa waggoota 3 dura jalqabe raawwiin isaa akkaatuma karoorfameen hojjetamaa jiraachuu isaa hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaa injiinar Habtaamuu Taganyi himaniiru. ባሌንና አርሲን በሌላ መንገድ የሚያገናኝ ቦታ ነው። ብዙ ጸጋዎች ብዙ ምርት ያለበት አካባቢ ነው። ይሄ ዛሬ የምናየው ፕሮጀክት የዛሬ 2 ዓመት ቀደማ የተጀመረ ነው። አፈጻጸሙ ጥሩ ነው። godinaalee Baalee fi Arsii filannoo biraatiin kan walitti fiduudha. Daandichi iddoo qabeenyummaa hedduun itti argamutti hojjetamaa jira. Raawwiin isaas gaariidha kan jedhamudha. Keessumaa haala taa'umsa lafaa naannicharraa ka'uun haa ta'uti hojicha xumuruuf ammayyuu caalmatti cimsuun murteessaadha. Piroojeektii waggaa 3 xumuruuf hojjechaa jirrudha. የምታየው ቅድም እንዳልኩ በጣም ተመዝማዛና አስቸጋሪ ስለሆነ ብዙ በጀት ይፈልጋል። በ3 ዓመት የሚያልቅ ፕሮጀክት ነው። Hojii kanaatiifis hawaasa aanichaa fi godinichaa galateeffachuun ijaarsi daandichaatis turtii waggaa tokkoo keessatti xumuramuuf hirmaannaan hawaasaa fi hooggansa sadarkaan jiranii cimeetti fufuu akka qabus injiinar Habtaamuun dhaamaniiru. Bulchaa itti aanaan godina Baalee obbo Didhaa Guddataa bu'uuraaleen misoomaa fi daandiin gahaa jiraachuu dhabuun qabeenya godinichaa akka barbaadamutti irraa fayyadamuun akka hin danda'amin ibsuun hojiin ijaarsa daandii aspaaltii Alii Agaarfaa Arsii Roobeen wal quunnamsiisu kana haala karoorfameen fi qulqullinaan xumursiisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan ni hojjetamaa jedhaniiru. Giddugala turizimii guddaa Baalee ta'uu akka dandeessuuf bu'uuraalee misoomaa holqa soofumariitiin asfaaltii wal quunnamsiisuudhaaf asirraas biyyi galii akka argattuuf sharafa galii biyya keenyaa guddisuudhaaf turizimii irratti hojii guddaan hojjetamaa jira. Isa kanaanani Baalee godina carraa guddaa qabu jechuun hin danda'ama. Hojiin amma akka mootummaatti hojjetamaa jiru xiyyeeffannoon jijjiirama asitti kenname uummanni Baalee cimee jijjiirama kana utubee fuulduratti qabatee yoo deeme Piroojeektiiwwan gurguddoon Baalee keessatti hojjetamu uummata Baaleetiif bu'aa guddaa qaba waan ta'eef jijjiirama kanaan Baalee godina kamii ol godina carraa addaa argate jechuun hin danda'ama waan ta'eef kana uummanni Baalee cimee qabatee fuulduratti deemuu qaba yaada jedhu. Ijaarsa daandichaatiif xiyyeeffannoo olaanaa itti kennuun daandichi saffisaan hojjetamee tajaajila barbaadamuuf akka ooluuf mootummaan federaalaa fi naannoo xiyyeeffannaa guddaa kennuun kontiraaktara duraan hojii ijaarsa daandichaa fudhatee Afroo Tsiyoon irraa fudhachuun dhaabbata ijaarsaa haaraa Raamaa jedhamutti kennuun ijaarsi isaatis eegalamuun ibsameera. Yeroo dheeraadhaaf daandiin kun akkaataa karoora ta'eetiin xumuramaa jiru waggaa 3tti xumuramuu qaba ture. Amma yeroo isaa fixatee baay'ee harkifataa ta'uudhaan isa kana jijjiiruudhaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos ta'ee bulchiinsa godinaa waliin ta'uudhaan dhaabbanni Afroo Tsiyoon karicha hojjechuu dhiisee dhaabbata Raamaa Konistirakshin jedhamutti dabarfamee yeroo ammaatti kennamee gara hojiitti galame. Ijaarsi daandii aspaaltii kun saffisaan hojjetamee tajaajilaaf akka ooluufis deeggarsaa fi hordoffiin gahaan mootummaarraas ta'ee hawaasni kennuun akka barbaachisulleen himameera. Ijaarsa daandii aspaaltii gurguddaa rakkoo hawaas dinagdee uummata godinichaa furuu danda'an Roobee Gooroo, Soofumar, Gobbaa, Barbaree, Madda Walaabuu, Nageellee wajjin wal quunnamsiisu ijaarsisuudhaaf haaldureen xumuramaa jiraachuu isaatis ragaan abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaat irraa argame ni agarsiisa. Hawaasnis hojiilee misoomaa mootummaan roga hundaan hojjetaa jiru cinaa hiriiruun gumaacha irraa barbaadamu bahuu akka qabanis dhaamameera. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleeti. Daandii asfaaltii Bishooftuu Caffee Doonsaa Sandaafaa yeroo qabameef keessatti xumuramuuf hojjetamaa jira jedhame. Hawaasni aanaa Gimbichuus milkaa'ina piroojeektii kanaatiif gahee keenyaa bahaa jirraa jedhanii jiru. Abaayyoo Kafanii dabalataa qindeesseera.
Hawaasni aanaa Gimbichuu daandii sadarkaa isaa eeggatee fi aanicha qaxxaamuru waan hin qabneef baroota dheeraaf rakkoo as dinagdeef saaxilamaa tureera. Ganna hincitaa boona ol utaalchisaa kanarraa kan ka'e dhukkubsataan yeroo jedhametti mana yaalaa ga'ee yaalamuu hin danda'amu. Dubartiin ulfaatillee akkasuma qonnaan bulaan aanaa kana keessa jiru oomisha isaa yeroo oomishatu gara aanaa kanaa fida. Daldaltoonni illee rakkoo daandii kun qabu irraa kan ka'e gara dhufuun falan maaliif konkolaataa jalaa miidhaa karaan isaa baay'ee bu'aa ce'ii qaba. Baluma karaa kanaatiin makiinaa konkolaataa koo nan gurgure hooman gurgure raahaman erga as dhufuudha oduun dhufin ture. Yeroo dhufin dura gurgurame makiinaan kun karuma dhabiinsaa jechaadha rakkina isaati. Haa ta'u malee ijaarsi piroojeektii daandii aspaaltii Bishooftuu Caffee Doonsaa Sandaafaa aanicha qaxxaamuru bajata birrii miliyoona 900 fi miliyoona 74 mootummaan Itoophiyaa ramadeen bara darbee galameera. Hawaasni aanaa Gimbichuu ijaarsi daandii aspaaltii kanaa yeroo isaaf qabame keessatti akka isaaniif xumuramuuf gaafataniiru. Daandiin kun baay'ee murteessaadha. Osoo daandiin gara magaalaa biraa wajjin wal qunnamsiisu osoo jiraate guddina magaalaa keenyatti baay'ee ariifachiisa jennee yaadna. Osoo mootummaan waan kana hordofee yeroo jedhame kanatti xumuramee baay'ee nutti tola. Magaalaan tun magaalaa Finfinnee jala jirti. Osoo asfaaltiin kun kan dhumatu ta'ee namni sa'aa barbaadetti yeroo barbaadetti magaalaa Finfinnee ga'ee as deebi'a. Amma garuu magaalaa Finfinnee dhaqee as deebi'uudhaaf walxaxansi karaa kanaatiin jiru yeroo barbaadetti deemuu hin dandeessu. Sa'aatii barbaadetti deemuu hin dandeessu. Ganama hoo baate bultee faa galta. Oduu nu dhumee nus tajaajilatti anis deebisee konkolaataa kee bitee hojii kanarratti deebi'uun barbaada. Oduu dafee nu dhume akka isaan jedhan kanatti baay'ee gaarii dheedhee yaada qaba. Dhaabbatni koonistiraakshanii Raamaa piroojeekticha hojjechaa jirus daandicha yeroo isaaf qabame waggaa 3 fi ji'a 6 keessatti xumuruuf gama isaatiin humna gahaa qabaachuu himeera. Saffisni ijaarsa daandichaas haala gaariirra jiraachuu beeksiseera. ኮንትራክተሩ ፕላኑ ወደ 13% አካባቢ እስካሁን ድረስ ለመስራት ነው። Karoora kontiraakterichaatiin ijaarsi daandichaa ammatti 13% irra gahuu qaba. Bifuma kanaan amma 8% hojjetameera. Kontiraakterichaaf hanga ammatti kiiloomeetira 12 qofatu kennameef. Maashinoota kiiloomeetira 12 kanaaf gahaa ta'an ramannees hojjechaa jirra. Kontiraakterichi garuu kiiloomeetira dabalataa 30 akka isaaf kennamuuf gaafateera. ኮንትራክተሩ ግን 30 ኪሎ ሜትር ተጨማሪ ጠይቋል። dhimma beenyaan wal qabatee daandiin dheerinni isaa kiiloomeetira 55 kun guutumaan guututti dabarfamee kan hin kennaminiif ta'us dhaabbatichi kan hime yoo ta'u aanolee afran daandichi keessa qaxxaamuru wajjin hojjechaa jiraachuus beeksiseera. Keessattuu hawaasni fi hooggansi aanaa Gimbichuu deeggarsa isaaf taasisaa jiruuf galateeffateera. Bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Damoozee Wadaajos hawaasni fi hooggansi aanichaa milkaa'ina piroojeektichaaf jalqabumarraa deeggarsa taasisaa jiraachuu himaniiru. Ijaarsi daandichaa jidduun harkifannaa agarsiisaa turuu fi dhiyeenya garuu saffisni hojichaaf fooyya'uus ibsaniiru. Akkaataa amma itti eegalan kanaan oduu bara dabre ka'umsi eegalli isaanii oduu akkaataa amma jiru kanaan ta'e haga tokko baay'ee hin deemaa waan jiru qabu. Ammatti garuu haga tokko haga jenne karoorfame sani haa deemamuu baatu malee humni namaa dabaleera. Maashinaanoonni dabalaniiru. Bara dabre irratti siinoon mataan isaa baay'ee rakkoodha isaan biratti. Kanaaf amma akkaataa amma deeman kanaan haga tokko hin sirreessan jennee yaadna. Ammas deeggarsaaf hordoffii mootummaa qaamolee olaanaa barbaada. Daandichi yoo xumurame rakkoo dinagdee hawaasa aanolee afran keessa qaxxaamuruu furuuf shoora taphatuun olitti konkolaattota Jibuutii fi Moyyaale irraa akkasumas kibba biyyattii irraa gara kaaba biyyattii imalan Finfinnee qaxxaamuruuf akka hin dirqamneef ni dandeessa jedhameera. Kanaanis dhiphina tiraafika magaalaa Finfinnee hir'isuu keessattis gahee qaba jedhameera. Godina Wallagga Bahaa duulli buna dulloome gamashuu fi haaromsuu aanaa kiramuu fi guutoo giddaatti eegalameera. Qonnaan bultoonni aanaa lameenis yeroodhaa gara yerootti biqiltuuwwan bunaa haaromfamuu dhabuutiin oomishtummaan isaanii irratti dhiibbaa uumaa akka jiru dubbatanii jiru. Hubannoo ogeessota qonnaa irraa argataniinis hojii bunaa gamashuu fi haaromsuu kana akka eegalan dubbataniiru. Buna gamashuun soorma fida malee iyyuu fidu. Buna gamashuun rakkina keessa nama baasa malee rakkina fidu. Kanaaf hin saalfatina mataa irratti ilaalannaan gatiin qabu. Amma sireerraa feen jira. Isa sireerraa sanatu ilaaltanii jishee amma kanaa geessi. Isas keessaa ciramus qofaatti hafeera. Isicha gamashamee cirames laga kana keessaas qofaatti hafeera. Kana yoo ilaaltan boorkaa biyyi keenya. Boorkatta biyyi keenya. Hojjetaan misoomaa waan inni jedhe immoo fudhadhaa. Hin gatiinaa waan inni jedhe fudhachuu dinneeta yabbatee ammaati. Qaata. Amma fudhannee dasii gaabbineeti keessaalee kukkutaa jirra qottoodhaan. Bunni kun waggaa dheeraadha kan inni ture. Dhaabuun keenya waggaa dheeraa tureera. Garuu faayidaa nuu laachuu didee calluma jedhee muka ta'ee waan nu ilaaluuf ciree tanan
gamasheen jechuudha. Gamashee gaafan jedhu illate lataan isaa sun immoo faayidaa gahaa nuu laate kanaafanii ogeessaan fayyadamuu barbaade. Ogeessatti fayyadame immoo kanaa ol galiin argadhaa laata waanan jedhu ogeessa barbaade. Amma immoo ogeessa argadheera. Qonnaan bulaan kunitu buna faayidaa laanne kana buna kana ani abboonni keenya dhaabanii isaanirraa dhaalle jira. Bunni kanaan dura nu isaanirraa dhaalle kun faayidaan isaas muraasadha. Yeroo ija naqatu iji isaa sun qishira hin bahu. Qishirri isaa sunis immoo gugurraatti itti baay'atti udaanan tuutaa fakkaatti baay'een ishee jechuudha gabaarra nuu oolaa hin jiru. Kanaafutu ciraama buna sanaayyuu balleessine wanta jennu yaanna. Kun isa gamashamedha. Ija isaa fechaa laalaa lama baata. Kanaafi akka kanaa ta'u bunni keessan gamashiisaa hin jedhu. Godina Wallagga Bahaatti lafti hektaarri 100,000 fi 85,000 ol biqiltuu bunaatiin misoomus kana keessaa 28 ol biqiltuu buna dulloome ta'uu ibsamee jira. Biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa godinicha waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaatti abbaan adeemsa hojii misooma bunaa obbo Asaffaa Mokonnin hojii buna gamashuu oomishtummaa fi qulqullina bunaa dabaluu keessatti gahee olaanaa akka qabu dubbatanii jiru. Akka godina keenyaatti buna lafti bunaan golgame 185 fi 149 qabnu keessaa parsantaan 25 hanga 30 kan ta'u buna dulloomedha. Buna dulloome kana immoo waggaa waggaadhaan karoorfanneetu jirra. Haaromsine oomishtummaa keenya dachaan dabaluudhaaf teknooloojii buna haaromsuu kana qabanneetu jirra. Kana immoo aanolee keenya keessa godina keenya keessa aanaa 17 jiranii fi karoora kana gadi buusneetu jirra jechuudha. Gamashuuf buqqisuu wajjin wal qabatee karoorfanneetu jirra. Aanaa hundumaa irratti guyyaan har'aa guyyaa inni itti saaqamsi gaggeeffame teknooloojiin buna haaromsuu buna gamashuu aanaa 17 hundumaa irratti gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Bara kana aanaalee godina Wallagga Bahaa 17 keessatti biqiltuu bunaa lafa hektaaraa 1,500 ol irra jiru gamashuuf karoorfamuusaa waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godinichaa beekseera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Dura ta'an yeroo gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Raamaafozaan biyyoonni badhaadhan talaalli vaayirasii koronaa ofii isaaniitiif qofa kuufachuu irraa akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Gama birootiin Moorishees ogeessota fayyaatiif talaallicha kennuu jalqabdee jirti. Muktaar Abdallaa dabalataa qopheesseera. Afrikaa keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman miiliyoona 3,450 ol yoo ta'an lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'anii ammoo 85,000 ol ga'eera. Yeroo ammaa kanas tatamsa'inni vaayirasichaa biyyoota ardittii garagaraatti saffisaa kan jiru yoo ta'u talaallii weerara kanaaf fala jedhame biyyoonni dureeyyii ofiif qofa oolfachuuf carraaqaa jiraachuun ammoo ardii Afrikaaf yaaddoodha jedhameera. Biyyi ardii Awurooppaa uummata miiliyoona 67 qofa qabdu Biriteen haga ishee barbaachisuun ol talaallii miiliyoona 300 fi miiliyoona 67 ol bituuf ajajjee jirti. Gamtaan Awurooppaa ammoo uummata biyyoota miseensa gamtichaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 50f haga barbaadamuu olitti talaallii biiliyoona 2.3 bituuf carraaqaa jiraachuun biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaaf rakkoo keessa jiraniin dabalata hammeenya biraa uumuu malaan sodaatameera. Gaggeessitoota ardii Afrikaa dhimmichi isaan yaaddesse keessaa tokko kan ta'an pirezidantiin Afrikaa kibbaa fi dura taa'an gamtaa Afrikaa yeroo ammaa Siriil Raamaafozaa hirmaannaa fooramii dinagdee addunyaa irratti tibbana taasisaniin saamichi talaallii vaayirasii koronaa biyyoonni dureeyyii itti jiran sirrii akka hin taane dubbatanii kanarraas akka of qusatan hubachiisaniiru. Biyyoonni dureeyyii addunyaa talaallicha kan ofii isaanii qofaa taasifachuuf kan namaa jiran talaallii isaaniif barbaachisuun ol ajajuu fi kuusuu irratti argamu. Uummata miiliyoona 40f talaallii miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 ajajuun sirrii miti. Kun waliin gahinsa talaallichaa miidha. Uummata biiliyoona 1.3 kan qabdu ardiin Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi dhaabbilee tajaajila talaallicha irratti hojjetan irraa abdii talaallii miiliyoona 600 qofa argachuu qabdi. Talaalliin waadaa galame kunis bara Awurooppaanotaa 2021tti hojiirra oolaa jedhamuun ala haga ammaatti qabatamaan hin mul'anne. Ardiin Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaan garuu faallaa kanaan bifa duulaan talaallii eegalaniiru. Inistituutii hariiroo idil addunyaa Afrikaa kibbaatti ogeessa kan ta'an Yaareek Turiyaaniskii biyyi isaanii haqa qabeessummaa hojiirra oolmaa talaallichaaf hojjechaa jiraachuu himaniiru.
chairmanship of the African Union. Afrikaan kibbaa itti gaafatamummaa yeroo dura taa'ummaa gamtaa Afrikaa erga fudhatte eegalee sadarkaa ardiittis ta'ee idila addunyaatti waliin gahiinsi talaalichaa haqa qabeessa akka ta'u hojjechaa jirti. Rakkinnichi addunyaalessa waan ta'eef waliin hojjechuu gaafata. Afrikaa keessaa biyyi weerarichaan daran miidhamte Riippaabilikni Afrikaa kibbaa biyyattiitti namoonni miiliyoona 1,400 ol vaayirasichaan yoo qabaman 40,000 ol ammoo du'aniiru. Ogeessi dinagdee Keetii Kiishingaa saamichi talaallicha irratti eegale lammiileen tajaajila haqa qabeessa akka hin arganne kan taasisu ta'uu dubbatu. Some countries hoard vaccines more than 5 times their population sizes. Biyyootni tokko baay'ina lakkoofsa uummata isaaniitiin dachaa shanfaa bitaa jiru. Gama biroon ammoo biyyootni akka Afrikaa talaallicha argataa hin jiran. Kun ammoo arditti miidhaa jira. Biyyi kibba dhiyaa Afrikaa Moorishees ogeeyyota fayyaa biyyattii vaayirasichaaf daran saaxilamoo ta'aniif talaallii kennuu eegalteetti. Biriitaaniyaatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin du'anii 100,000 caaleera. Guyyaa kaleessaa qofaa biyyattiitti lammiileen 100,000